Nagaan caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa haala bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u hordoftoota dammechuu akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii hannagaadha galata waaqayyoo waaqa nagaa anaaf isiniif laateef galanni ulfinni guddaan haa ta'u maqaa waaqayyoo haa eebbifamu waaqayyoo sinaa eebbisu eebbifamaa kabajamaa hunda keessanii jechuun nan jaalladha kan eebbisee eebbifamaadha sagalee waaqayyoo kanaaf nama eebbisuu hin qusatinaa na caalaa jettanii nama eebbisuu yeroo hundumayyuu eebbifamuudha waan ta'eedhaaf eebbifamaa milkaa'uuf kolaasanii jechuun an barbaada asumaanii waaqayyoon nu eebbisee karaa hundumaatti ulfina guddaa haa argatu otoo hin qusatin hin waakkatin tokkicha ilma isaayyuu dabarsee biyya lafaatiif laate waan ta'eedhaaf kun eebba guddaadha maqaan isaa eebbifamu galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u dubbii sagalee waaqayyoo waliin hin barannaa barsiisaa dhugaanii hafuura qulqulluudha gaafa hafuurri qulqulluun nama barsiisee waa hubachuun danda'ama kan nama hubachiisus hafuura waaqayyooti akka hubataniif sammuu isaanii banee jedha macaafni qulqulluun sammuu kan koo sammuu keessan waaqayyo haa banu ana miti barsiisaanii ani barsiistuu ta'e miti lafa kana kanan jiru amma waaqayyo na hubachiise dubbii sagalee waaqayyoon nuuf dubbisa sagalee dhagaan sanatti immoo akka jiraatanii waaqayyo ayyaana namaa baay'isa akka sagalee sana dhagaaniif waaqayyo immoo gurra dhageetti namaa bana inni laphee lidiyaa banee ulfina isaatiin itti mul'ate dubbii isaa akka dhageessu bitamtee akka teessee dubbii waaqayyoo dhaggeeffattu kan si godhu gaafa hafuurri waaqayyoo jireenya kee keessatti boqote gaafa hafuurri waaqayyoo keessa namaa jiraateedha kanarraan kan hafe garuu jireenyi namaa hamma waaqayyoo fillaannetti dubbiin dhufu humaayyuu namatti fakkaateen argamu warra dubbii waaqayyoo yeroo gara namaa dhufu zimmidhanii ligidaan ta'utu hin taane warra dammaqan warra dheebuudhaan rom'aan ulfina isaa keessa ta'uudhaan waaqayyootu natti dubbataa jira isa hundumaa gararraa jirutu natti dubbataa jira jechuudhaan dhaggeeffata waaqayyoo naaf isinaa taasisu. Gooftaa galateeffannoo guddaa baay'ee si galateeffannaa waaqayyo abbaa keenyaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu kabajamee eebbifame amma yaa waaqayyo gooftaa yeroo kanatti si eegaa jirraa warra si dheebotan warra si dhaggeeffatan warra si dhaga'uu barbaadan atitti dubbatta warra si barbaadan itti mul'atta warra qosoqosaniif ati hin bantaa maqaa gooftaa yesuus kiristoos yeroo kanatti kottu karaa dubbii kee nutti dubbadhu ilaa waaqayyo dubbii kee kan naangeessuu barbaadu qilleensarra lafarra kan hafuura jireenya keenyatti baafatu humna ulfina keef hin taane maqaa gooftaa yesuus kiristoos jireenya keenyarraa kan cabe haa ta'u dubbiin kee dhowwaa tokko malee jireenya koof jireenya waaqayyo dhaloota si dhaggeeffatanii dhaloota waaqayyo gooftaa miidiyaa kana hordofan maraaf yaa waaqayyo dubbiin kee haa dhufu dubbiin kee gaafa dhufu waaqayyo caba namaa wal'aa namaa gaaffii namaa deebii argata karaa dubbii kee kana dhaloonni kun deebii haa argatan furmaata haa argatan laa waaqayyo dubbii kee sirriidha dubbii kee qajeelaadha wanti baay'ee wacamee darbama sagaleen kee kun garuu waaqayyo waaqa jiraata fedalli tokko darbuu mannaa samiif lafti kun darbuu wayyaa akkuma jette eeyyee dubbiin kee waaqayyo gooftaa tokko nafu hundumtu hin raawwatama isa sirriidha isa qajeelaadha isa sirriif qajeelaa ta'e kana nutti dubbadhu ulfina keenya irratti mul'adhu ani mucaan kee waaqayyo dura keen jira na fayyadamtee akkati darbitee jira kanatti dubbattu akkati dhaloota kana barsiistu akkati dhaloota kana qajeelchitu adaraa jedheen si kadhadha waaqayyo gooftaa jireenya koo keessatti dubbiin kee kun haa hojjetu dhimma haa baasu dhaloonni kana dhagaanis akkatti jiraatan ati gargaari maqaa gooftaa yesuusiin amiin gooftaan maccaa galataa ulfina guddaa haa argatu maqaan yesuus haa eebbifamu. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 62 lakkoofsa 1-4 kan jiru nuuf nan dubbisaa maqaa waaqayyoo ulfaatu dubbii waaqayyoo karaa kana keessattiin waan hedduu nutti hin dubbata afurri waaqayyoo dubbii waaqayyoo isiniif haa hiiku jedheera jalqaba irratti mata dureen isaa akkas jedha tsiyoon maqaa haaraa argachuu ishee jedha macaafa qulqulluu irra kan jirudha kanan dubbisaa jiru mata duree mataa kootti laadhee miti. Akkasitti naaf hubadhaan jedha nan dubbisa maqaa yesuusiin qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa hamma ol ba'utti fayyinni ishees akka guca boba'uutti hamma ibsutti ani waa'ee tsiyooniif calluma hin jedhu waa'ee yerusaalemiif hin boqodhu sabni lafa irraa qajeelummaa kee mootonni hundinuus ulfina kee in argu maqaa haaraa isa waaqayyo ofii isaatii siif kenneen in waamamta
ati akka gonfoo miidhaginaa fi akka marata mootiin mataatti maratuutti harka waaqayyoo gooftaa keetii keessatti ni eegamta. Ati si'achi ishee gadi dhiifamtee hin jedhamtu. Ati ishee jaallatamtu biyyi keessa ishee abbaa manaa qabdu in jedhamti. Waaqayyo si jaallata'oo biyyi keessa abbaa manaa hin argattedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoo galata guddaa haa argatu. Sagalee kana keessatti qajeelummaan ishee akka biiftuu ganamaa hamma ol ba'uttedha. Qajeelummaa jechi jedhu barri nuti amma keessa jirru baratti qajeelummaan, qulqullummaan, amanamummaan, sodaan waaqayyoo dhaloota keessaa dhibe fakkaata. Hunda yoo ta'uu baate dhaloonni hundi waaqayyoon hin sodaatan miti. Dhaloonni waaqayyoo hundi qajeelummaatti hin jiran jechuu koo miti. Garuu innaa ilaalamu kana fakkaata. Lafa kanatti waa'ee Tsiyoon dubbata jechuu dandeessu. Har'a garuu anaaf isinitti dubbata. Sagaleen kun kallattiin anaaf isinitti dubbata. Yeroo barreeffame sanatti waa'ee Tsiyooniif, waa'ee Yerusaalemiif, waa'ee mandarattii qulqulluu sanaaf yoo itti dubbate iyyuu har'a garuu anaaf isinitti dubbata. Tarii otoo qajeelummaa qabanii, otoo qulqullummaa qabanii, otoo amanamummaa qabanii fuula namaatti akka namaatti dhugaa dhabuun iddootti yaadamni iddootti hin yaadamnetti namni nama lakkaa'uun hin jira yeroo tokko tokko. Kun yeroo hunda jechuu miti. Isa kana keessatti immoo waaqayyo gooftaan guyyaa gara namaa dhufu. Qajeelummaan namaa, amanamummaan namaa, dhugaa qabaachuun namaa akka biiftuu ganamaatti akka ol ba'ee mul'atu hin taasisaa jechaadha. Waaqayyo haa eebbifamu. Warra yeroo hundumayyuu isa sodaatan, isa duratti qajeelummaadhaan, amanamummaadhaan dhaabbatanii waaqayyoodhaan eeggatan nuunaa taasisu. Tareerra dhugaa dhabuuf cunqurfamuuf ari'atamuun himanni karaa kallattii garaagaraa waan beekaniif waan hin beekamneef yeroo namarratti banamu iddoodhaa kaachuun nun barbaachisu. Isa nu waame isa amanamaa ta'e sana. Isa guyyaa isaatti ifa dinqisiisaa namaaf baasu. Isa guyyaa isaatti biiftuu ulfina namaaf bariisisu. Isa barii ulfina akka namaaf bari'u taasisu. Waaqayyoodhaan obsanii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sabni lafa irraa qajeelummaa kee mootonni hundinuus ulfina kee in argu. Maqaa haaraa isa waaqayyo gooftaa dhiifama. Maqaa haaraa isa waaqayyo ofii isaatii siif kenneen in waamamtaidha. Maqaa gadhee sitti moggaa'e. Maqaa gadhee biyyi lafaa sitti laate. Maqaa gadhee namni sitti laateen otoo hin taane maqaa gaarii isa waaqayyo ofii isaatii siif moggaaseen yookiin siif kenneen maal taata? In waamamta. Biyyi lafaa tarii maqaa garaagaraa namatti baasuu dandeessi. Maqaa garaagaraa namatti laachuu dandeessi. Akkitti waaqayyoo na beeku, akkitti waaqayyoo si beekuuf, akkitti namni si beeku garaagara. Sababni isaa yaadni waaqayyoodha. Sagalee waaqayyoo akkuma hardiif samiin kun walirraa fagaatu yaadni kuuf yaadni keessa walirraa hin fagaatadha. Namni ilaalchin ittiin nama madaalu, yaadni ittiin namni ilaalee bu'aa bahii baay'ee keessatti nama madaalu haala garaagaraati. Waaqayyoo garuu akkasitti miti. Waaqayyoo maal nuun jedhe? Nuti waaqayyoof maalidha? Ijoollee isaati. Ijoollee koo jedhee erga hafuura abbaa inni akka waammannuuf hafuura isaa, hafuura mucummaa nuuf laate nuti ijoollee waaqayyooti. Karaa isaa qulqulloota jedhamnees waamamneerra. Akka namni itti nama laalu miti. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jireenyi kan keenya abbaan qabu miti. Abbaa qabna. Abbaa keessattuu abbaa jabaa. Salafa hundumaatti argamu. Salafa hundumaatti argamee waan hundumaa gochuus danda'u. Waaqayyo waaqa jiraataa tanaaf isin wajjin hin jira. Wanti xiqqoon abdii nun kutachiisin, wanti xiqqoon mogolee nun buusin, dura isaatii nun fageessin. Asirratti jabaannee fuula isaa dhaabbachuun gahee keenyaadha. Abbaan hojii waaqayyo waaqni jiraatan teessoo isaarra jira. Yeroo hundumaa nu gargaara, yeroo hundumaa nu gaggeessa. Gaggeessaan keenya waaqayyo isaa hammaa kaasee hamma bara baraatti ani isin wajjin jira jedhe sanaadha.
waaqayyo haa eebbifamu haa galatoomu. Gooftaan maccaa dhugaa dubbii isaa kana inni nutti dubbate ulfina guddaa bara baraan haa argatu. Dubbii isaa kana immoo annanii kee miti waan as jirurra jiruun dubbise. Inni afuurri qulqulluun afuurri waaqayyo dhugaa isaa dubbii isaa kana siniif haa hiiku, sinaa hubachiisu. Akka dhugichatti jiraannu ayyaana nuuf haa baay'isu. Nama dubbii isaa dhaga'eetti jiraatu. Warra dhaga'uu duwwaa nuuf gowwoomsan miti. Warra dhaga'anii itti jiraatanii ija godhatan waaqayyo naaf isinaa taasisu. Ulfaadhaa kabajamaa eebbifamaa. Shaaloom.